ውሻ ጨምላቃት ሌባ ነው አሁን ሌባ ሆነ ጨርሻለሁ በቃ ፍጠን ኦኬ ዲፋማ namni biraa isaa dubbatu namni namoota baay'eetu jira garuu abbaa haqa ani kan ati dubbatu amma maaltu nagee miliyoona 7 miti miliyoona 70 hagalu maaltu nagee yuutuubiitu kafala gibira kan fakka namichi oromiyaa keessa jiraata lagataafuma maali oromiyaa jiraata miti gibira achitti shimeefaatti laata gibira kafala maallaqa isaa argatu duris qaba maaltu na dhibeen ayyaana wajjin oromoo maaltu wal qabsiisi waan inni dubbate seeran qabu sirrii miti taanaan harka maal qabaan jedha afaanii kana qaba afaan ho'a harka maal qaba harka duwwaa jira miti na harka moo maaltu jira alaamaalan qaba holdo alaamaalan qaba mana maalan qaba mootummaa siistemii keessatti maalan qaba nama nan qaba ijoollee nan qaba alaamoo kanaaf qabsaa'uuf jedhee laga bulummoo meeqan qaba isa kana walitti ida'ee humna walitti uumee humna ofitti horee abbaan bo'u dabalatee akka bo'u kan sodaatus akka hoolanii miliyoona maaltu nagashani haa nyaatu kan nyaate irra gibiramoo ni kafala oromiyaatti kafala dhumatti dubbiin. Oromiyaa fi Addis Ababa waliin abdii illeedhaa dhimma masarat dhaabaa sanoo agartee jirta interview sana wanni sun sirriidha. Ani inni argine sana argine baakoo na dhiisi. Ishi bagadidda ayyaana kana akkamitti dagaru. Hin argine jedhee maal hojiin baay'ata meeqa argine dandeenya baakoo asii danfistu intini addandaan keessanis dhuma dhabee isin warri mootummaa deeggartanis xinnoo mataa nuun warreessina hojii baay'ee ijoollee guddifna faanu biizinasa qabna waan meeqa goona seeti. Baaka. Ayyaana maa rabbisi godhe. Doktora keenya ushaa jettee sitti isaanii kaaraatee na barsiisaa ramas na kaa'ee namni bira haasa'u bidoo. Carraa nama biraati kenna ustaadamsa dubbata. Tole assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan asli keenya baga nagayaan jiraatanii ayyaana abbaa haqaa HP abdii kume hundi keessan baga nagayaan jiraattan. Asli kiyya wanni ati irraa dubbatte dubbii dhugaate akka hamsatti. Ani waa sadiin bakka tanarra dubbachuu fadhata akka ayyaanaanu dubbate walleen biyyaa sin jaartu biyyaa sin kuffiftuu je hojii dabale tun dubbii dhugaati ta'ammoo gartee waaniin kophatti ummata wallee saniif deebisaa kanne akka nama amantii tokkotti galateeffachuu fadhu yeroo barbaachisaa sa'aatii barbaachisaa irratti waan barbaachisaa dalaganii haa galatoomanii jaa duraan durse. Wanni isaan dalagan san arra sheekaa fi inni fi qeesiin Oromoo hundi ilaaluu qabdi jeetiin nama amanu keessaa tokko. Maaliif jennaan tuni sirbi halaala tuni wayii nurraa buqqaase. Eshi. Nama nu qunxuuxee nurraa qunxuuxe sii galee. Eshi. Madaa ta'e dur nama tuttuqee. Dhugaatti hime jechuu fadheeti warri waan kana hojjete haa galatoomu akka Hamzaa Sheikh Jaabiritti bakka Hamzaa Sheikh Jaabir bu'ee hedduu galatoomaan ja'an galaanaa gaaromsaatii fi warra isaa wajji dalagee fi habooda dhaabbate obbo Yaadataallee haa galatoomuun ja'an bakka kanatti ani talamatti sadaffaadhaa dubbiin ati jette san dubbii importantiidha. Nama si dhawuudhaaf viidiyoo si waraabuu deemu si galee wanni ati mataa qabattee jala teessuuf hin jiru beeku. Seenaa isarraan banne isa mul'isuu qabda. Inni ija uummataa duras si balleessuu miti ija isaa dhagaadhaan jala bushu si nama siin jiru keessaa tokko akka siyaasatti osoo hin ta'in akka nama persoonaalitti namni si dhawee si waraabbatee si gadhiisuu jechuun ati du'aa ta'uu keessa garsiisa. Yoo inni kas si godhe nama san ganda keetii fi nama naannoo keetii jiruu fi diititi guyyaa biraa atis nama san deebisaa bareedduu fanneef yoo kana jalaa osan dubbiin hin taatu jechuu fadheeti. Qalamaa obsuun hayyummaa miti je Sheekh Bakri Sapaloo kam je beekta? Gameessi nama hayyameen fe'amuu je hojii gabra gootu didee qalamaa. Dabeessi nama hayyamee fe'amaa hojii gabra gootu dideen qalamuu je. Dabeessa jechuun
kagartee osoo isa dhawanii jee lafa taa'u. Takka dhahee maan duune inni. Ana kaamsattiin jechuun jira sii galee. Takka dhahee yookaan wanni godhu taate viidiyoon isaan gadhiisan sanuu jalaa badde. Kanaaf wanni ati jettee waan sirriiti. Taan ammoo galaanaa gaaromsaa faana haa galatoomanii. Taammoo siyaasaadhaa silaa siyaasaan walleen hin jaaramtu jettanii yaada nama biraatiif hin dabarsaa. Yaada kee dhibbaa dhibbatti hin deeggaree jechuun fadheetti Dr. Asli Kiyya galatoom. Thank you so much. Ulfaadha. HV. Oye, doctor. Salam alaikum. Mina saballachu. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wallahi jala kana taa'ee hedduu takkaasi dhaggeeffachaatiin ture beektaa wanni ati jechaa turte irratti yaa'u nama saba isaatiif illee quuqama qabudha. Wanni ati jechaa turte irratti yaaduma dabalataatiif hin seene. Namni gaafa dhaameeti callisu akka Hamzaan jedhanitti jala callisuun sirrii miti. Waan dandeette firraa godhuutu irra bu'aa fidaa irra bayeessaa jala callisteeti mataa keessa rukutamuun sirrii miti jechuufani galatooma. Abdi hukume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatum sagaleen kiyya hin jira asli. Ayya ulfaadha. Ani waan biraa jechuufi miti ani illee qabxii ustaazan sana galatoomuu tuqee bira dabresanii bakka uumamaatiin callisuu santu dhiqoosii atuu gadi jabeessitee dubbateerta bakka sana akka gaariitti dubbattee self defensive takallee numa jirti beeyta meeshaa waraanaa qabachuu hin dandeettu seerii jedhee si daangessu hin jiru isa kaan hayyamee isa kaan daangessuu hin danda'u. Jechuun nama tokko yoo humnaan si deemaa jiraate ajjechaadhaaf si deemaa jiraate self defense san fayyadamuu numa dandeetta. Baroota dheertuu irraa kaasee namni kennu kun kanuma tumamu argita. Inuma dhaanamaa inuma tumama. Ka ofirraa dhabu argitu kama deessu hin argitu. Weellistoota kanneen Finfinnee kana keessa yoo fudhatte inuma dhaanamanii inuma tumaman. Eenyuun tumama yoo jette warruma nama tumu san hin tumaman. Garuu isaan kennu kun ofirraa dhahanii self defense san fayyadamanii ofirraa dhahan hin argitu. Kan gama wallee ammootu walleen akkuma jedhan biyya ni jaartu biyya sin diidu homaa wanni jechuu hin dandeessu warra wallee sun beekaa jechuu san. Ka Finfinnee warra kenna fuuma nama warri aangoorra jiruyyuu guyyarraa Finfinnee ta'e nuti wal gaafataa oola. Tumamaa oola dhuga tumamaa oola. Finfinneen Oromoo bakka Washington DC kana sobdee afaan hin kenna jetti malee keessa dhaqxee sodaatti akkatti harka lamaan keessi qabattee deemte warri biyya bulchituyyuu anasitti. Dhugaa rabbi. Dhiifama natti aartanii. An dhuguma isinitti hima. Oromoon afaanii Finfinnee kennetti malee gisee Finfinnee keetu warri aayifoonii qabu akkatti silkii garaa keessa hin dabartee kaatee akkana qotaa deemu. Sanii miti. Isa qe'ee keetitti sitti dhufee namni afaan kee beeku. Namni ganda keetii aangoo xiqqoo isiitiin akkatti akka jaartisitti situ mukaatuu jaartise tumachuu hin dandeenye. Kana indaandisamu osoo si taatee akkasitti tumanii akkamitti namni kenna waggoota 5-6 kana dhiirri akka isaa gisee tumu jaluma taa'ee booyaa dhabara. Ganda qabu, gosan qabu, obboleewwan hin qabu, gareen itti duudanii ofirraa tumanii namni sun aangoo fayyadamee namni tumaa jiru nama 3 yookaan 4 gandi guutuun itti garagalee maa qircatti isan ciranneedhaan. Self defense basanuu. Dhugaa keeti galatoom yeroo kana keessatti numaa'u biyya sana keessatti self defense illee yoo fayyadamte maa dhiibbaan akkasiin jiru beeki bara. Waan barbaadde bitachuu dandeetta bar gajara bitachuu dandeetta shugguxii bitattee hidhattee deemuu dandeetta maa hidhattee kasiin jedhu hin jiru waraqaa hayyamaatiin bitattee deemuu dandeetta. Eenyullee si daangessu hin dandeessu ati godhachuu hin dandeessu yoo ta'e ammootu aana aalii kan keetitti iyyataa jechuu namni kun na tume. Na argaa jirtanii viidiyoo na waraabee na tumee kun akkana na cafaqee dhiiga na keessaa naqee maal jettanii isin jedhee iyyachuu danda'a. Gosti walii birmadde aanaa walii birmata. Nama kana ammootu gadoo baafachuun isaa haala salphaadhaan gaggeeffataa jechuudha. Yoo kana cirraa ammootu cabbiseetuma ciisee osoo haati manaa laaltee argitu osoo maatiin marti laalee argu yoo akkasitti gadi garagalchee tume callisaniitiin mana galanii taa'uun suni xiqqoo isii miidhaa guddaadha. Sirrii hin dhufu. Kanaaf waan sirrii jetti jechuu barbaadeeti. Waan san uummata keessanitti hima. Anamma akka mataa kiyyaatitti nama qe'ee isaas irratti dhufanii guyyaa tumaa oolan halkan akka inni bakka jarri dhuydu dhaqee
wajjin dhugeetiin kallacha addaan facaasee gumaa baafatu ispoonsara hin ta'a. Birriin ergaa birrii ittiin caffaran. Hundi ittiin caffaran warri guyyaa nama kabajamoo ispoonsara keenya. Akka fuul ispoonsar wallaahi in qootami ayyaana. Amma turteetta jechuudha Finfinnee erga deemte. Namni tumamee gumaa baafachuu barbaadu. Ani immoo fileen tikeetii. Kallacha addaan facaasuu barbaadu jiraanna fuul ispoonsar hin ta'a. Ani immoo biyya Finfinnee dhaquutu surraara. Finfinnee durii haasofta. Ispoonsaran sii ta'a sa Finfinnee kana. Ani immoo filaayitii ispoonsara sii ta'a. Lakkoofsa tokko barreessi Ka'aab nagalchiidha. Eenyu Tigre Tagaaruu dubbatu. Asli bakka tanaan xiqqishotti dabalachuuf haadha yoonii fi carraa jecha lamaan ja'a yoo namaa kan nu deemta. Shari'aallee wal qabsiisi amma bakka kanatti jaartii ta'e bira gizee si tuman gizee jaartii ta'e duratti gudeedan. Shari'aan maal jetti akka namummaatti poolitikaa keessaa bahi bakka sana dubbadhu ishee hamza boru rabbi irraa si gaafata. Lakki shari'aan akka jettu asin nu bisinni jetti. Nama ilkee cabsee ilkumarraa cabseetti si galee. Eshi. Kasi kabalii jetti jala taa'ii iyyin jettu jala ta'anii iyyuun luynummaa ta'uu nutti ibsite nuti luyna jennaan nama akkasii. Inumaatu namni akkasii janna taa'uun seenu si galee. Kaab lakkoofsa tokko barreessi maqaan tiktookii keetii maal jedha yookiin giiftii kenna Ameerikaa jirtaami maqaa kee wallaalle. Dubbadha. Tataani immoo wanneen